Iraan erga waraana Israa'el waliin taasifteen booda shaakala waraanaa guddaa jalqabdeem. Shaakalli humna galaanaa loltoota Iraan 18,000 ol hirmaachise kun galaana Pershaa fi galoo galaana Oman sochoosee jedhamem. Ministeerri ittisaa Iraan Brigadier General Aziz Nasirzadeh kaameraa duratti akkas jechuun labseem. Of tuultota diina ta'uu dandeessu kamiifuu humnoonni keenya misaa'ilota haaraa kana fayyadamuuf qophaa'aniiru. Iraan haloo ba'uu malee barri itti rukutamtu darbeera jechuun dhaadateem. Netanyahuun barreeffame X irratti barreesseen Iraan hubachuu qabdi. Yoo lubbuun jiraachuun keenya balaadhaaf saaxilame Israa'el humna guutuudhaan akka sochootu irra deddeebitee akka haleeltu akkasumas buufata waraanaa Iraan lafa jalaa fi kan galaanarraa akka barbadeessitu doorsisem. Akkasumas Washington irraa pireezidaantiin Ameerikaa Donald Trump Israa'el cinaa dhaabbachuun doorsisa mataa isaanii dhageessisaniiru. Iraan waan nuti balleessine deebistee ijaaruuf yoo yaaddem dogoggora guddaa jireenya isaanii keessatti raawwachaa jiru. Ameerikaa fi Israa'el gonkumaa Iraaniif niikulara hin ayyaman jechuun labseem. Hagayya 21 bara 2025 akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo. Ifannoo guyyaa har'aaf qabannee caccabsinee gaggabaabsinee kan isiniin geenyu tam. Akka dhumaatti subscribe, like, share gochaan waliin turaan affeerraa keenya kabajaatiin. Baha giddu galeessaa keessatti ammas shubbisni waraanaa ni qilleensam. Wallabdee guyyoota 12 Israa'el waliin tureen ji'a 2 booda Iraan shaakala humna galaanaa guddaa jalqabaa gadhiistem. Republikni Islaamaa caccabuurraa fagaattee akka jirtu diinota isheef labsii jajabinaa labsitem. Televiziyooniin mootummaa Iraan suuraa dooniiwwan waraanaa Iraan bishaan galoo galaana Oman qaxxaamuranii bo'aa jiraniin misaa'ila kiruuzii Nasir fi Qadir galaana keessa gadi fageenyaan nukaasaa jiran tamsaaseram. Baatiriiwwan qarqara galaanaatiin qilleensa'um qolli isaanii bakka fagootti rukutum. Ajajoonni shaakala kana maqaa sustainable power 14 jedhamuun moggaasanim. Ministeerri ittisaa Iraan Brigadier General Aziz Nasirzadeh kaameraa duratti akkas jechuun labseem. Of tuultota diina ta'uu dandeessu kamiifuu humnoonni keenya misaa'ilota haaraa kana fayyadamuuf qophaa'aniiru. Iraan haloo ba'uu malee barri itti rukutamtu darbeera jechuun dhaadateem. Humni galaanaa Iraan 18,000 ta'uu yeroo waraana darbee jeettiiwwan Israa'el irraa of baraaruun guyyaa har'aa buufata isaanii baandaar Abbaas irraa doonii gulufsiisaa jiru. Mormii piroojeekteessuu galaana eeguun galoo galaana Pershaa fi sanaa ol akka Iraan jala jiru akeekkachiisu. Israa'el garuu ejjennoo dirree waraanaa haaraa ta'een akka deebitu dhaadateem. Ministeerri muummee Beniyaamin Netanyahuun Teheraan badhaadhina niikulara deebitee jalqabuuf yoo ija jabaattem biyyi isaanii ammas haleellaa raawwachuurraa duubatti akka hin jenne akeekkachiisem. Netanyahuun barreeffame X irratti barreesseen Iraan hubachuu qabdi. Yoo lubbuu jiraachuun keenya balaadhaaf saaxilame Israa'el humna guutuudhaan sochooti irra deddeebitee akka haleeltu akkasumas buufata waraanaa Iraan lafa jalaa fi kan galaanarraa akka barbadeessitu doorsisem. Akkasumas Washington irraa pireezidaantiin Ameerikaa Donald Trump Israa'el cinaa dhaabbachuun doorsisa mataasaa kennem. Iraan waan nuti balleessine deebistee ijaaruuf yoo yaaddem dogoggora guddaa jireenya isaanii keessatti raawwachaa jiru. Ameerikaa fi Israa'el gonkumaa Iraaniif niikulara hin ayyaman jechuun labseem. Bomboleettiin jechootaa kun haala dippiloomaasii dadhabaa ta'e keessatti sagalee dhageessisuun Iraan dhiibbaa biyyoota dhiyaatiif akka hin jilbiifanneef tumsa ejensii anniisaa atoomikii idil addunyaa waliin taasiftu addaan kuttem. Inspektaroota iddoowwan niikularaa keessaa ari'uun yuuraaniyeemii sadarkaa meeshaa waraanaa ta'utti badhaadheessitem. Biyyoonni dhiyaa immoo ija isaanii diimessaa jiru. Faransaay, Jarmanii fi United Kingdom yeroo waliin dorgomaa akka jiran ibsuun hagayya 31tti tumsi kun yoo deebi'e malee qoqqobbii sodaachisaa ta'e Teheraan irratti akka tuulan akeekkachiisaniiru. Iraan gama isheen qoqqobbiin kun yoo deebi'e tarkaanfii mataa ishee akka fudhattu beeksistem. Ministeerri dhimma alaa Abbaas Argaachii ejjennoo Teheraan ifatti beeksisaniiru. Haga ammaatti mariin Ameerikaa waliin taasisan bu'aa tokkollee akka finne ibsuun Awurooppaan daandii seeraan alaa qoqqobbii snapback yoo filattem isaanis bu'aa hamaa Teheraan irraa isaan mudatu fudhachuuf qophii ta'uu akka qaban yaadachiisaniiru. Xiinxaltoonni qoqqobbiin haroomfame kun diinagdee Iraan laamshessuu akka danda'u akeekkachiisu.
Iraan garuu USA fi Israa'eliif harka kennurra jala dhaabbachuuf murteessiteetti. Waraanni guyyoota 12 ture magaalotaa fi marii caccabsuun amantaa yeroo tokko minjaalarra ture caccabaa jalatti awwaale. Iraan sagantaa niwukilaraa ishee kaayyoo siviiliif akka barbaaddu cimsitee dubbatti. Israa'elii fi Ameerikaa yoo badhaadhinni deebi'ee jalqabe ammas akka rukutan irra deddeebiin doorsisaa jiru.